rutaan daanii fi Meeriidhaanii Abraamin dhufaa baay'atte ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessaan siniin jechuun jaaladha. Rutaan angabagabdee daanii fi egaa Meerii mana keessaa baasteetu jirti. Jalqaba irratti Abraamii hin dhufaa Abraam faanaa samuuna kana injoo ogochaatu jirra kaleessas haala sanadhaanii argitaniitu jirtu. Erga viidiyoodhaan boodaatii buchees kaasee fi nyaatas nyaatee haala sanadhaanii deemee mucaan kiyyaa itti qorradheeyyuu na yaaddaan ture jabaadha garuu homaan jedheetti nyaata jettee jechuudha. Isa biraan immoo jarreen kana biraa reete jechuudha. Waan baay'een shakkaa jiran waan baay'ee jechuudha. Asirratti garuu hin dubbadhu maaliif jennaan hin dubbadhu maalumaafuu sinin jechuu jaaladha. Egaa sanarratti hin dhufaa sinaffeeramisaa naan jedhee ture injoo wajjin goona osuma jechaa jirtuutuma haasawaatu jirtu jechuudha. Gaa'ii nagaan bu'eeraa iddootti deebi'aa jira maal ta'aa jira jetteetu jirti jechuudha. Garuu immoo Ermeellaanis sirba wayii osoo ishiin jettu tamallisoo maasaabnoo maal jettee waan akkasii deebi'anii yaaduun kana booda hin yaadamu kan jedhu wayii dubbatteetu jirti jechuudha. Maal waliin jedhan maal dubbatan viidiyoo jalqabanii dallanii haaree deeme moo gana viidiyoo galakkisu moo maali ani eegaan jira dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee eegaan jira jechuudha. Waa meeqan tanattanaa jira sababni isaayyuu hanqisuun irratti ta'ee qullaa waraabamee namoonni firri walitti bu'ee ishuma sanaan daqiiquma sanaan kaleessa yoo xoolageera maaltu akkasa xoole sunaaf hin galle jechuudha. Mana isaa jireenya isaa seeraan qabuun beeku. Abraam har'a ruutaatti deebi'ee boru ruutaa dubartiin biraa dhuftee ammas ruutaan hin bochu jechuun anaaf gaaffiidha. Egaa osuma kanaan jiran jechuudha. Meerii fi daanii waliin haasawaa dhufanii akkatti maal wacaa deemaa osuma jettu balbala jalaa saattee gaafa jala saatteetti fuulatti geeddarattee maa fuulanitti geeddarattamaa inni jennaanii eessa dhuftanii Abraam dhufaa jira jedhaniini Abraam dhufaa jira. Abraam immoo yeroo dhufutti manatti akka nama hin argine kaleessas argitaniittu yeroo darbis immoo araaramneerra argiteetta akka mucaa kiyyanaa deebisee obboleessa wajjin akka araaramne akka viidiyoo hojjanne wanti hundumtiyyuu nagaa akka ta'u gaarii akka ta'u jiru argitaniitu jirtu jennaani. Maal jechuudha akkamittidhaan itti walii galte mana keessatti eenyuyyuu akka hin argine isa inni jedhe akkamitti walii galuu dandeesse akkamitti irratti mari'achuu dandeesse maal jechuudha. Yoo nu arge dhufee mucaa laallatee ba'uu bichaadha naamna jennaan wanta akkasiin barbaachisu ana ciqiqiqee diriddiriin na jibbisiiseetu jira wanta ta'eefi baadha kanii ishiin jetteen jechuudha. Egaayii jalqaba isaayyuu seentuu dhaqee asitti gallaa manatti galleedhe shaantaa keessan guuttotee kan dhaqe dirqamaa kanuyi ofitti sinii galchee yookiin immoo galtan sinidha jechuudha. Nuti gaafa ishiin biraanki isin irratti hojjettu ani isuma dhugaa amaneera akka ishiin kana hunduma goote mana ishii keessaa baasu jechuudha. Biraankiidha jettan malee jechuudha. Gaafa biraanki irratti goote dhugaa jirtu kan ishiin dubbatte dhugaa jirtu gochuuf kan jirtu haasofte jechuudha. Sinii galeera sababeeffatte Abraamidhaan kan ishiin akkana goote malee jechuudha. Eesheedhaa qabadhaa jiratti jechuudha. Isa isaan akkasitti gaddanii biraanki dhayetti haalota ilaallachuudhaaf jechuudha. Daaniin illee har'allee yeroo darbe biraankii akkasitti nurratti goote ammas immoo biraankiidha jedhiiti nutti himi. Yoo biraankii ta'uu baate immoo innati yeroo darbe haasofteeyyuu dhugaadha sirriidha jechuudha jedheeni jechuudha. Yeroo kana keessatti maal jechuudha araara keenya hin jaalattanii walitti jiraachuu keenya jennaanii nuti yoo tokko sin taatanii jireenya waliidhaan jiraattan nuti wanta nu jibbisiisu hin qabaatu. Garuu immoo in ariifatta ariifittiidhaanii waan argite keessa galtaa. Nuti si'iif jenne waan baay'ee taanii waan baay'ee baanneerraa maal akkana si godhu maal ta'uufi bo'uudhaafiidhaayii in ariifatta maal jechuudha. Nu hin bayi nu hin akkas ta'e nuun jechuun nu isiif aarsaa hin kaffallee jennaan oolmaa siif oolle dubbachuu keenya mitiidha kan hin jette jechuudha.
xiqqeesseen dubbachaa jira dogoggoraa jira dhiifama isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyyaa warra mana madaamii keessaan beektudha na yaada jechuudha na sana booddee jechuudha egaa simmeetaawwi taate baay'ee jechuudha daanii faana naasawa jettee jechuudha ana faana maal haasoftaa ishuma faana haasa'ii jennaan hin deemna baqqaa hin baanaa dakkas ta'eera ta'ee jennaanii qo'ataa rakkas gabbaate erga sanaa booddee hin deemtu naamna jetteen jechuudha ruutaanis isaanis immoo egaa baay'ee tokkodhaan haaraniiru akkamittiin akkasiin jedha Abrahaam yoo dhiira ta'e mana kana keessaa naa baasu akka immoo kana ta'us immoo situ garaa kennee situ yaada kenne malee Abrahaam akkamittiin akkas ta'uu danda'a jennaan tokko ta'uu barbaanna jette waliin jiraachuu barbaanna walitti deebinee nagaa buusnee istoop pileessennee walaamannee jette Abrahaam amma meeruuttaan jechuudha ruutiyyiin jechuudha amma algaa kaleessaarra jechuudha Abrahaamidhaan aammattee maabiraatii dhaamsitee barda libsii ofirra buustee jechuudha laxxee jechuu barbaadde rafteen beektu waggaa tokko guutuu jechuudha yeroo duraa luliyyaan garaatti baatte amma immoo irribni qabu didee maaliif jenna Abrahaamin aammachuu barte waan ta'eef aammachuu isa durbummaa sii kenniteef isa durbummaa ofii kennaniif mee irrabisma yeroo hunduma haaraadha bakka haaraa huccuu haaraa waa akkamittiin jaallatu waa hin bareede uffattanii deemtu miti akkasuma akka amma gochuun hin danda'amu hawwiteetti kaleessa yuume waa meeqa qotoon Abrahaamin ta'ee jechuudha kaleessa jechuudha dhaabii kaameraan jedhaniin dhaabii kaameraan jechuudha ibsaa tarqam godhee dhaamsee jechuudha kootu kan jedhaniin jechuudha yoo barbaadde ishiin amaya dubartiin mi'amtuudha dhugaa Kiristoos dubartiin hamtuudha yoo barbaadde ishiin kaameraa mana keessatti saqqalteeyyuu waan inni godhu ilaaluu dandeessu kutatteetti taanaan ammayyuu kan Meerii fa'in akkasittiin of dandeessa akkas goote doorsisuu filaata kan hin jedhu keessa kiyya jira hordoftoota keessa kiyya maalree namadha waan ta'e waan baay'ee akka yaadnu waan baay'ee ol baafnee akka buufnee waliin akka dhumnu kan nu godhu isaan achi booddee bakka akka waan hin ta'intu ta'ee jechuudha rukuchuu kaayelteetti Meerii rukuchuu kaayelteetti waxuu kaayelteetti jechuudha morma ishee kana siqqi gochuu barbaaddeetti jechuudha tasgabbeeftee dhaggeeffachaa turte jechuudha ruutaan warri goota jettamee warri maalidha jettamee anaan na dhibdu dhugaan siniin jedha anaan na dhibdu jaalachuun keessan baay'eedhaan iyyuu baay'een ishee jaaladha garuu hin dogoggorti namoota kana maasimatte namoota kana maa ofitti waamte gaafa dura hin fedhani waan baay'ee keessan jira waan ta'eef wanti sirra ta'e jiru waan ta'eef boruudhaan xaqaayyamtu yookiin hin dallantu waan ta'eef lakkeette diduu qabdi turte firashii dhabaa deemti nama dhabaa deemti yeroo akkana ta'u jechuudha jalqabumaa kaasaate jechuudha goda anga gubbaatti warra roottaa jedhan dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha 0-0 namoota ta'anii miti namootuma ta'anii miti ishiin xiqquma jettee bakka gittar maaluma tokko hime gaa'ellee koo tuttuqame miti amma danda'amaa ta'e isuma faana walii galee isuma hin beellamin isuma naasofsiisa malee maaltu dhiira biraa nafichisiisa maaltu fira biraa nafichisiisa daanii ilaalaa daanii mee jaalallee ishiiti arran bawee ingaabbita nuti si faana taanee nama hin qabdu jennee Abrahaam faana namatu jira Abrahaam hiriyoota qaba ati qophaa keeti jennee si wajjin hin taane nuti obboloota kee jennaan ani obboloota koo miti siniin jedheera afaan koo keessaa baheera jennaan amma maal jechaa jirtare maal gochaa jirtare shaanxaa keessan sinii fiduu maal ta'u kan jettuna shaanxaa hin barbaachisu namni jechaanii kan turan waan baay'ee taasawaa turan jechuudha kana maa ofitti galchite daanii nama fakkeenyaaf ishiin barbaada hunduma barbaada ishiin Abrahaam faana laxxachuu barbaadde daaniin immoo ishee faana laxxachuu barbaada bakka abbaa ishee wajjin raftee fiidiyoo waraabdee makiinoo wajjin irra beelan hin jettu nu agarsiisu bara kana jechuudha bara kana dubartiin ammaatteetti dhugaa rabbii dubartiin ammaatteetti tokkos jechuudha tokko jechuudha mucaawiidha jaalallee isaa turte kazaa qalabatii gaafa gochuudhaaf jedhu indidde amma miteette indidde jechuudha achitti ni boo'ee sana booddee shim gattee deemteetu
gaafa kaanitti inni dhiifama gochuu fi dhiifama gaafachuu dhiifama gaafachuu didde gaafa kaanitti maal goote waan ta'e hetti goote jechuudha. Uteela geessite dhattee wajjiniin ciisanii maal jedhanii viidiyoo ishee jechuudha bilbila ishee gama keeyyattee isas ishee siddoo tokkotti waraabdee achi booddee as kana baate maal jetti nan ulfaayette yoom ulfoofte jennaan nan ulfaayette gaaf sana qoricha fayyadamne jennaan hin fayyadamne jetteen jechuudha. Achi fiddee ani hin goone mucaa gaafa hedhu daadhi dhabbaleessa naatiiyyuu malee kootu gaafa ishee hin jetteeniitu viidiyoo lachan isaanii fuulli isaanii kan mul'atu salphina ishee kana urdate ishee kana jechuudha. Anatoo naadha ishee ta'ee viidiyoo sana argee jechuudha. Morma ishee qabeen jechuudha. Asii gadee ishee cafallaqa jechuudha. Sabu dhabeetti qaani dhabeetti ilaalame mucaan kun akka kasasuu hin danda'a. Waan isheen natti goote hin beeku. Ani ishee gaafa na diddeetti waan ta'eef viidiyoo kiyya na waraabdee naga lakkistee jechuu danda'a. Akkasitti hin baattee deemtee jechuu danda'a. Ruutaanis kun akkasittiidhaan balbala gadi yaastee balagee siddii yeroo natti boochuu yeroo natti iyyee jettu yeroo dhiyoodha jennaan isheenis immoo sin kan dhuftan torbaan lama yoo baay'ateedha sin dhiyoo kana dhuftanii ani kophaa kiyya waan baay'ee dabarse waan baay'ee ta'eera ammas imboo imimmaan kiyya arguudhaaf baay'ee hawwite baay'ee dheebotte ana dubartii akkanaa ta'uu keetti hin beekun ture of na agarsiifte of na barsiiste jechuudhaan. Yaa Rabbi mandara sana nagaa godhate mandara sanaaf nagaa naa ta'u. Mandara sana nagaana ta'u dhugaa Rabbi. Mandara isa kaanii mee dhumata. Mandara isa kaanii mee nagaa bu'a. Mandara sana keessatti garuu nagaan hin bu'u. Yoom akka nagaan bu'u hin beeku. Abadan wanti beekamuu qabu Abiraam akka salphaatti Ruutaa faana ta'ee akka salphaatti Ermeelaan akka hin dhisne kana bara. Amana isa dhugaan isiniin jedhe. Amanuun dirqamadha. Wanta ta'us waliin ilaala. Wanta dhufus waliin ilaala. Walumaan gootota gadi baasteetti isuma dhugaa ta'uu hin dirqama. Hin beeku. Innaa jechuudha. Warra seefachi shushutanii riyaa namaa jala jaarsa nama jala shushuttan dhumni keessaan kana. Jabaadhaa baqadha. Nama tokkotti nagarsiisin abbaa manaa keessaa dhugaan sin nama tokkotti dhossaati irra taa'a. Gaafa sin galtanaaf namni hundumtu dhageessanitti mitiire hedduu amma isheenii amma isaanii maksasii waliin nyaachuu barbaadde karumsaa dhufaatii Ruutaan ani waan biraan haasa'u dubarri waamta biraan haasa'u viidiyoo koo kana akkoo maatiin koo arguu danda'u waan sodaadha nama hin arge dubbadhu nan sodaadha isuma dhugaa siniin jaaladha sagalee koo dhiifama.